keessoo isaatti haala qawlii eegee abbaa itti hidhee mootummaa ofii filateen bulfatu seera ofii tumateen bulu Itoophiyaa Oromoonis Guraageenis Silxeenis Soomaaleenis hundi hayti isaa eeggamtee dirqama isaas qooda isaa gama aangootiif gama leecaloot qabus argachaa ittiin bulu jaaruu barbaanna waggaa 25 dura kaayyoo kaafaa wal lafa kaayateedha kaayyoo anis itti amanee itti seenadha ittiin deemaa jirrudha jechuudha. Kuni wal lafa falmisiisaa miti kana waggaa jennu warri nuun addaa warri biyya walabaa jaaruu barbaadan haa badanii humnaan cabsinaa miti lakki mirga isaanii ni kabajna. Akka paartiitti garuu walawalaa godhuu hin barbaannu jechuudha. Ummata keenyatti waan boru hojjechuu fi barbaannu ammuma itti himna. Maaliifi har'a waan tokko isin hin jenne boru kabiraa isin gabbaasuu hin barbaannu jechuudha. Wanti ta'e eega marii eegallee mariitu godhame Oromoon hin qoodamne. Ummanni keenya marii serious ta'e. Ummanni keenya waa'ee ormaa, waa'ee alagaa tiima ormaa laalaa harka dha'uu fi dhiiseeti kilabii ofii cinaa hiriiruu eegale jechuudha. We are having conversation. We are a deliberative society. An marii Oromoo keessatti jiru kanaan xiqqoo akkasiin jeequ naa gala. But akkanumatti as geenye beeka. Dormancy hin hayyamnu saba keenya keessatti. Vibrant debate, vibrant consultation, fight of ideas, it has to be encouraged. Waan baay'ee beekanuma goone kontroversii amma godhamu jiru kana namni keenya waa'ee ofii haasa'uu dhiisee waa'ee ormaatiin qabuurra ture otoo rakkoon isaa jiru amma at least karaan sirrii kami akkamitti deemna loo karaan sun sirrii miti jedhee namni keenya wal waqaruu eegaluun galaanni Oromoo ciisee ture sun socho'uu eegalee jechuudha. Kanuma keessa yaadni dhufa. Kanaaf buleetii akka ammeenyatti nu ka barbaannu anis kan hin barbaadu wal nagaa qabaatu akka deemu sumaan anje bolesriya gaafii barbaachisaa qabte dhugaadhaan marsaa kanarratti amma dur hin dubbanne maaliifi gammachuun qaba namni keenya at least waldaa hawaasaa almost magaalaa jiru hundatti ijaaratee jira. Churches ni qaba, masgiidas ni qaba. Kun hin turre waggaa 10 dura. Sun xiqqoon Ameerikaansee xiqqoo ignoor na gochuu wanni akkan waa irraanfadhu gochuun oolle. Hawaasa ijaarrachuun tokko. Hawaasa ijaarratan immoo caayaa irratti qabaachuun lammata. Amma hawaasa ijaarrattanii warri Edmonton wanni gurbaan jee sirri. Galma waldaa hawaasaa Oromoo Edmonton qabaachuun akkaan barbaachisaadha. Anis waan danda'e isin biraan dhaabadha. Galma ijaarrachuu qabdan bara dhufutti galma tokko ijaarrachuu qabdan jechuudha. Warra Kaalgaarii guutuu yaammadha silaa guutuu waliin baatanii galma tokko ijaarrachuun hawaasa kanaaf hedduu barbaachisaadha. Baga yaadachiifte waan dandeenyeen hawaasni keenya dura jaarmaya hawaasaa ijaarratee itti aanee immoo caayaa tokko ijaarrachuun hedduun barbaachisaadha. Yaada bareedaa kaafte. Oromiyaa malee Itoophiyaan jeeni lachuun hin jaa Oromiyaas nan jaa Itoophiyaas nan jaa lamaanuu Oromiyaan tiyya Itoophiyaan teenya. Oromiyaan tiyya Itoophiyaan teenya. Rero Oromiyaan gara tokko hundee tun sodaatina. It's not going anywhere. Oromiyaa isinummaan irra wal nyaatanii jiisina malee amma booda wanni keessa deemu hin jiraatu. San hin sodaatina. Itoophiyaas yoo taate ummata miskiina nu daran cunqurfame nu daran dhumaa jiru jira bar. Ummanni kumus rakkoo inni irra gahaa jiru. Ummata nu wajjin cunqurfamaa ture fajjaa akka ta'u. Itoophiyaa waggaa jennu kaaba qofa laalina. Ummata nu wajjin ukkaanfame, ummata nu wajjin saamame, ummata nu wajjin dhiitame jira. Gaafa nu dabarte ni dabartiif. Gaafa nutti hammaate daran itti hammaatti.
duris ummata nu caalaa cunqurfamee jira bara akka garbaatti gabra jamee gurguramaa ture jira bara arras Itoophiyaa keessa bara ummata kalarri isaa qofa laalamee ajjeefamu lafarraa dhabamsiifamu jira bara Oromoon genocide jettan isin hedduu hin dhumtan osoo isin fitanii ummata bar shanyiin isaa lafarraa dhabamuudhaaf qarqara ga'ee jira Itoophiyaa keessa ummata san hin dhiifnu nu tokko kana we are obligation saaf sablammii nu bira jiru wajjin nu qofaaf osoo hin ta'in saaf sablammii saniifis qabsaa'uu qabna lammaffaa isaanii jechaa miti sadaqa miti ollaan keenya nagaa argachuu baannaan nuti nagaa hin argannu booranni bar finfinnee kan dhufu kibba keessa dabreeti nuti bar kan agadannu alatti Somaalee keessa dabarreeti akkasimoo akkasii miti dhaga'i waliin kijibnu amma booda Oromiyaas Itoophiyaas hin dhiifnu lamaanuu hin dhiifnu lamaanuu qabannee deemna lamaanuu dantaan saba keenya dhugaan saba keenya haayiti saba keenya bilisummaan saba keenya nageenyi saba keenya kara kanaan dhufa waa sadiif qabsoofne eenyummaa teenya Oromummaa biyya teenya tan nuti itti abbaa ka diinagdee isiit irratti hiyyummaa keessaa itti baanu mootummaa teenya tabii filanne sadeenu Oromummaa teenya cimsuudhaaf wal jidduus nagaa argachuudhaaf biyya teenya irratti abbaa taanee nagadannee qotannee jiraachuudhaaf mootummaa dimokiraataa qabaachuudhaafis Oromiyaan lamaan qaba saddoo maasaadha donni jamun jiru amma booda indimu lamaanu ani sinin kijiru ani sinin Oromoodhaaf wanni gaarii Oromiyaas Itoophiyaas jabeeffachuudha yookaan sirraa fuudhanii ittumaan si cabsan kana booda taphni akkasii jiraatu Oromiyaas nuuf Itoophiyaas nu hundaaf Oromiyaa keessatti haqa Oromoota hundaa Itoophiyaa keessatti haqa sabaaf sablammoota hundaa eennet dantaa teenyaas ta'ollaa keenyaatis eeysifnee itti deemna kanaaf wanni ati jettuus naa galti waan tokko sodaatin mataa dhaloota kana keessaa hin Oromiyaa dhiqaan saamunaa osoo makiinaan itti naqxee isin dhiqamu sun hin sodaatina I'm very confident generation uumame irratti I'm very confident sadarkaa Oromoo fi Oromiyaan irra geesse xiqqoo kana shakka hin seesu keeysoo teenya malee ta'u ormaan an shakkisiiftoon I'm very confident waggaa 50 keessatti waan solid ta'e ijaarree jirra amma booda if dandeenye abbaa fedhe wajjin karaa hundaanuu negoshee goonee dhugaa saba keenyaa eegsisuu ni dandeenya waggoota kurnan itti aanuuf maal yaadda obboleettiin eeka jette waan bareeda dura nagaya dura Oromootu wal fixaa jira we are engaged in multiple civil wars ifiif wal lolaa jirra warra dura opinion gabaaboo jedhamutu bikka laman bahee wallayaa jira qeerroo kaleessa sirna firraa cabseetu bikka laman dhahee bikka lamatti adda bahee wal lolchiifamaa jira dura nagaya akka Oromiyaattis nagaya akka Itoophiyaattis nagaya dura nagaya itti aansee araara itti aansee negotiate goona akka Itoophiyaatti deengatti dhiyeessaatiin ture akka Oromootu negotiate godhuudha qabna haqa walii eeguudhaaf sirna akkamiitiin deemna haqa akkamitti walii eeyna dhugaa akkamii walii galchina kajew we will negotiate abbaan fedhe abbaan mootummaarra jirus negotiation malee amma booda biyya san isinitti immoo Oromiyaanis Itoophiyaanis amma sirna abbaa irreetis lolas qabattee deemuu hin dandeessu negotiation is necessity jechuudha nagaya negotiation goona ce'umsatti deemna sanboon dimokiraasiitti ceena waggoota sadan afran kanatti yoo kana goone nagaya buufne akka itti deemuu qabnurra seeraaf sirna waloo galtee akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti tumannaan sanboota biyya deemnee jaaru biiti sun duraanuu hiyyeessa
hanguma xiqqoo waggoota dabran guddatte illee waggaa lamaan kana lolli daaraa godhee jira. We have to rebuild the country. Reconstruction, rebuilding what's been destroyed. Namni keenya nagaa wal jittuutti agarraan humna keenya kan lolarra qisaasamaa jiru kana barnoota irra bobbaafne tangible skills qabaate human labor you export. So waan hin taane sitti mun barbaadu waggaa kurnan lola keessa baane ka diiga mijaarree sirna dimokiraasii xiqqoo yoo ka jalqabnu taate progress guddaa na fakkaata in next 10 years. Garuu kun dhaabachuu baannan sirna abbaa irree ta'uudhaaf hawwuun dhaabachuu baannan waggaa kurnan irratti rakkoo guddaa keessa biyyi sun akka seentu beekuun barbaachisaadha. Dhimma beelaatiin kakaafte ummata miliyoona 30 oliitu beelaa jira Itoophiyaa keessatti. That is 25% of the population. Beelamaa tokkoffaa duraanuu biitti leechalloo risoorsii gahaan qabdu. Hanga qabdu sanuu immoo lola irratti qisaasaa jiran. Sadaffaa waan lolaa fi bilaarraa hafe saamichatti jiran. Waan Oromiyaa keessa jiru wanni isin gaddisiisu maal? Dur Oromii yoo saame it made sense. Galchee jettaani. Nama ayyoo fabboo isaa jalaa saamee mana bunaati. Corruption. Rakkoon beelaa hanqina rooba qofa miti. Complete mismanagement. Civil war keessa jirti biiti. Administratively baay'ee dadhabdee jirti. Dinagdeen biyya keessaa kufee jira. Alaawwanni dhufu hin jiru. Kun hundi waggaa walitti dabalame rakkoo hammeessaa jira. Rakkoo kanarraa aanuudhaaf jaarmeewwanni addunyaa hirmaachuun dirqama. Waa'ee lolaa wanni dubbannuuf kaabatti baatii 5 baatii 6 dura rakkoo akkanatti ture. Addunyaan dirmatteetti dhiibbaa mootummaa irratti illee gootee gargaarsi dhaqu jira. Oromiyaa keessa almost nama miliyoona 2 ol ta'u jira. Namni ka bakka bonaatii fi ka gammoojjii Baaleetii fi Booranaatii fi Harargee isinii jechaa jiru. Namni Wallaggaa fi Shawaa Lixaatii fi Shawaa Bahaa Shawaa Kibba Lixaa keessatti namni beelaa jira bara. Maaliif hin qotanne namni keenya? Azmaraa 4 3 hin qotanne namni keenya. Ka qotate banne Oromiyaa keessatti. Warri naannoo Shawaa Kibba Lixaa Shawaa Bahaa Shawaa Kaabaa Salaa bara Wallaggaa afran hin qotanne Gujiin hin qotanne walitti hin sassaabanne namni ka'ee manni irraa gubatee buqqa'ee deemee buqqa'uu rakkoon at least kaabatti gargaarsi dhaqaa jira. Keenya buqqa'uun isaatu beela'uun isaatu recognition argataa jiru addunyaa irratti. Kanaaf nuti lolli kun dhaabbatee gargaarsi nama keenyaaf ga'uu danda'uu qaba. Walitti qabaa isinii jechuun balama walitti qabuu dandeessan. Aangoon hin ga'u. Gargaara nama keessan garuu realistically jaarmeeyonni UN jaarmeeyonni USAID warri Kaanadaatis warri kunis saffisaan akka seenan dhiibbaa godhuu qabnaa godhaa jiru. Humanitarian access has been blocked to Oromia. Recognize yung godhamne bara. Namni keenya xiqqoo dhaggeeffadhaa waan jechuun jiru. Lolli kun hanga isin yaaddanii ol ummata keenya devastate godhee jira. Kanaaf mootummaa irratti karaa jaarmoota alaatiin dhiibbaan godhame naannoo lolli nama buqqaase kanatti humanitarian truce godhame sun asmantiin gargaarsi nama keenya ga'uu baannan kaamma dhageessan kun qacaca. Maaliif bara hin danda'u namni isa jiru barra namni keenya rakkoo amma keessa seenee kana rakkoo laafa miti. Kanaaf beelaa fi lola kana wal qabsiifnee ilaaluun dirqama. Ka
qeerrootiin immoo karaa kaafaa'ootiin kayyattu qeerroon hojii isaa buusee jira. Umsota hangam irratti Oromoon maaliif hiree isaatti fayyadamuu dadhabee? Maaliif nuti ce'uu dadhabee? Aangoo keessattuu amma aangoo dhugaa isaa maaliif argatu dadhabe? Waan hin qophaa'iniif. Psychologically qophaa'ee organizationally qophaa'ee. Kanaaf siyaasaa cimaa jaarrachuun barbaachisaadha. Jaarmaya siyaasaa cimaa hooggansa ititaa imaammata taliila ta'e tarsiimoo bilchaatoo Oromiyaa fakkaatu. Hojjetu jaaruu qabna. Cimaa hedduu qabdi. Jaarmaya cimaa garuu hin qabdu. Keessa jirra beekaa. Gara cimaan jaarran the haves and the have nots. Warra aangorra jiruu fi warra aangorra hin jirre. Warri aangorra jirus jaarmaya hin qaban. Jaarmaya cimaan jaarra. Kanaaf fuulleffannaan keenya cimaa akka ta'uu qabu jaarmaya cimaa strong institution jaaruu irratti jaarmaya siyaasaa akka hawaasummaa mataa dhufaa jira. The next task challenge itti aanu anaafis hundaafis jaarmaya cimaa jaaruu kanaaf kaafaa'utti seene. Gallee jirra. Raacitii isaa bu'uura isaa tolchaa deemaa jirra. Waggoota isaanan keessatti amma namni baay'een waa'ee masirna kuffisuu irratti sirna kuffisuudha qaba. Booda kana booda wanni ol ba'e gadaan oolamu. Sirni kunis kufuun isaan oolamu. Sanirra ollaan hidhatee jira. Nulli akka jira. Oromoon irraa akka kilaashiitti Oromootu harka qaba. Garuu kana hubadhaa. Kilaashii marroo dirribaatu hooggana lachuu wal dha'u jira. Akkasii moo akkasii miti? Namni wal kijibuu barbaada. Wanni Oromiyaa gaagaamaaf saaxilaa jiru humni lama hidhatee wal dha'uu isaati. Ani obbolaa lama kan hidhatee wal dha'u malee. Kanaaf wanni dhiisa harkaan barbaadu harki hin barbaachisu dhiisa. Taatanii gamaa gamana harkatti dha'uun hin barbaachisu. Kanaafi ijoolleen bosona gagalte dhiibamteeti. Waboo amma jiru kana marroo caalaa kan dhiibee bosonatti galchee warra aangorra jiru. Marroo fi Abiy Ahmed negotiate godhuu qaban. They must negotiate. Ini cabsu jiru. Iyalle Oromiyalle itu. Oromoon hidhatee jira walirratti hidhatee malee. Oromoon hidhataa jira walirratti hidhataa jira malee. Nu malee ka walirratti hidhatee jiru naannoo sanitti. This is fact. Isin liqinfamuu dhabuu danda'a. But it is true. Nam beeka ijoolleen bosona galtees qabsaa'otu nu wajjin qabsaa'otu. Nu duran nu hoogganaa warra ture. Warri har'a jeneraalota ta'ee bifa adda addaatiin deemus hedduu quuqama qabu. Gara isaanitti lachuu dantaa Oromoo hin ajaa'isu jechuudha. Wallolli isaanii garuu dantaa Oromoo qofa san ta'e Oromummaa fi Oromiyaas jigsuu danda'a jechuudha. Yes, Abiy Oromoodha.
marroonis Oromoodha. Siyaasaatu adda baase furmaanni jiru siyaasaadhaa jennee amanna. Lamaanuu ta'anii negoshee godhanii waan Oromoof Oromiyaadhaaf ta'u waan biyya naannawa saniif ta'u fiduu qaban jennee wanti tuuf kanarraa kaaneef jechuudha. Mootummaa Oromoo jette no 2018 irratti anaaf nama hawwa qofa barkaa biyyi morme isinumaa miti ka ililbeedhaan dachii dhiphisaa ture har'a alagaa ta'e gaafas Oromoon har'a alagaa ta'e yes boonurraa usni hinaafte ni bololte warra naan jechaa tureetu har'a immoo waan biraa jechuu barbaada no nama Oromoodhaatiitu hangoorra jira mootummaa Oromoon jenne mootummaa Oromoo ka Oromoon qubaan filate waan buuftu qofa mootummaa Oromoo ka jennuun achirra hin geenye garuu kana liqimsuun barbaachisaadha. Sirni ammaa kun ka dura irraa adda tooftaa kaleetiin irra qabsaa'uunis hin danda'amu. Karaan ittiin deemamuu qabu maali? Kana irratti sirriitti mari'achaa bilcheessaa deemuudha barbaachisa. Kanaaf mootummaa Oromoo dhaabuudhaaf sirna dimokiraatawaa ka dhugaa Oromoo haqa Oromoo wal keessattis waliitis waliin deemsu mul'ifachuun barbaachisaadha. Hayyoota Oromoo waliin ani paartiin keenya koree hojii raawwachiiftuu qaba, koree jiddu galeessaa qaba, jeneraal assembilii qaba, miseensa qaba. Yaada hayyoonni nuu fidan hojii jaarmayaa garuu abalu hayyuu waan ta'e qofaaf gadi baasee isatti odeessaan oolu. Kanaaf nama hunda wajjin dalayna ka dhufu wajjin garuu akka jaarmayaatti xurree jaarmaya sanii imaammata jaarmaya sanii naamusa jaarmaya sanii hordofnee deemnaa jechuudha. Kanaaf gaba saniin komiin dhugu yoo jiraate nu yaada nama hundaa dhaggeeffachuudhaaf qophii. Teenyee garuu alaan alaa ooluun barbaadu, alaan dhayaa ooluun barbaadu. Waan saba keenyaa ta'u gara nu mul'ateen karaa agarreen gara fuuldura deemna. Saba keenya onni irraa jaalanna. Sammuu Rabbi nuu kenneen barnootaan qaranneen yaadnee tarsiimoo dhibaafnaaf teenyee immoo alaan dhooynu ni tarkaanfanna jechuudha. Kan wajjin tarkaanfachuu danda'u wajjin ni tarkaanfanna. Kan wajjin hin tarkaanfanne duuba dhiibnee deemna ammallee. Kan wajjin tarkaanfachuu danda'u wajjin ni tarkaanfanna. Ka duubatti hafuu barbaadu dantaasaati gaafa deebinu fuudhee deemnaan jechuudha. Teenyee garuu hin eenyu nama. Waa'ee Oromoota naannolee biroo keessa jiran dubbii Oromiyaa fi Itoophiyaa waan hin jeefin qaba beeka. Waan hin jeefin qaba isinis garaan keessan ni beeka. Oromoon naannoo biraa keessa jiru aadaa fi seera naannoo sanii eegee mirgi dhuunfaa isaa kabajamee fi nagaan jiraachuu mirga heerri mootummaa kenneef. Naannoo san heeraaf seera naannoo sanii fi seera federaalaa eegee. Akkasumas sabni biraa Oromiyaa keessa jiru heeraaf federaalaa eegee nagaan jiraachuu danda'uu qaba. Sanii achitti wantoota amma akka tireefuu kaaftee san kaasuun sun bu'aan qabu ammatti. Harree ganama badde galgara kurkuriin argan bishaan gad naqame kanuma fi ol qabaniimi. Amma fuulleffannaan keenya akka ta'uu qabu Oromoonni naannoo biraa jiran bakka jiranitti mirgii fi nageenyi isaanii akka kabajamu qabsaa'udha. Dubbii kaartaa warra biraatu waan keessa galchanii beektan. Because the kind of leadership we have right now, it is taking them way longer to admit that we are in deep crisis. So admitting that there is a crisis, that the foundation of the state has been shaky, that the state is about to collapse, that the social relation is rising, the starting point. Number one.
we need to push for ceasefire in the area where there is armed conflict. With Tigray, with Oromia, Gambella, Benishangul, in different areas. Because if we don't silence the guns, there will be no opportunity for political dialogue. If the guns continue to be fired, fragmentation will increase, not only between ethnic groups, within the same ethnic group. So it's very important that the priority is given for ceasefire. Then we go to our negotiation. We have to, that country was built by force. Political dialogue, negotiation has never been given a chance. We need to give a chance for the country's elite to negotiate, to bargain. After the bargain, we go to our reconciliation. A lot of pain has been caused. People have been discriminated against, people have been massacred. We need to work toward reconciliation. Then we can talk about democratization. 4 years ago, it was easy to talk about democratization. Now it's not, because you cannot talk about democratization in the presence of active fighting. The second question you raised is crucial. Obsessive focus just on the north. Yes, in the north, devastating. But the war predates in the just important the international community or domestic actors develop a comprehensive national strategy for restoration. That has been our communication to foreign diplomats, to the warring parties. If we are going to have a peace with Tigray, there has to be peace with Gambella. You cannot have a house burning from one side and that you raise the question. Ela Oromo wanni guddaan deemuu qabu. Haalli amma keessa jirru rakkisaadha. Xiqqoof duuba deebi'anii tasgabbaa'anii waa laaluu barbaachisa. Rakkoon xaxamaa deemti bakka furuu hin dandeenye keessa nu harkaa seenti. Wanni amma godhaa jirru maali? Gaaffii adda addaa nama keenya keessatti uumame namni irratti akka waliin hojjetuufi kanaaf sabaaf sablammoota isin keessa jiranii wajjin mari'adhaa. Nagaa isaanii eejisaa. Dirqama qabna akka Oromootti. Saba guddaadha. Saba hunda wajjin daangaa walitti qabna. Nageenyi keenya, nageenyi keessoo keenya, nageenya isaanii tuuba. Dhabni nageenya isaanii, nageenya keenya huba. Kanaaf bakka hundatti sabaaf sablammoota ifitti affeeraa wajjin mari'adhaa. Waan gaariidha, galatooma. I think gaaffii fi deebiin waan kana caalaa waan hafillee waan itti fakkaatu dhugaa dubbachuu fi maali akkuma dadabbaramtanii maal taatanoo hidhee bottamoonni beeloitan lachuunuma jirtimi namni keenya akkuma jennee please warri deemaa jirtan akka jaarmatti hamaal itti haluufa waa jechuu keessan isin duwwaayichaatuma baadha keessumaa namatti dhufte harka fullaan geessanii galatoomaa sambalee immoo jooni deeqaa lama seekannaa deeqaa lamatti iddoon tokko uummatanii bohaarsita deeqaa lama qofa wada sagantaa bohaartii kanaaf tokko sammuu kiyya riilaaksii haasaa jechaa jira namoonni hedduuni deeqaa lama qofa walolotte Difama Johnny Raje, Arra Commander Johnny Dani. May asna jakasa obole wankiya khalati afranu ilmal media isnifin ibsa ya damatariya anis ibsu yala isnis tilmama fago mode hoda guyan cira khenya khana batitanu danga mirga khenya malato fagenya nuti waliigallaan harka keenya jiraa dheessuu dandeenya. Gufuu takkaa jira farra bilisummaa ifumaaf wal nyaachuu mallattoo gabrummaa
ammaan haa buqqisnu summiidha hamtuudha yoo bira dabarre boodeensi seenaadha abbootii haawwanii obboleewwan hundinuu rakkoo irra kunne mee haa wal yaadachiisnu tokkummaa dhabanii gabrummaan horii isa warri nu